tajaajila daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti of eeggannoowwan baay'inaan hojii fudhata galiroo amma guutuu addunyaatti sodaa ta'ee jira. Of eeggannoo guutuudhaan kan taasifamaatiin jiru namoonni asitti tajaajila argachaa jiranillee miira gaariidha kan isaan qaban. Gara keenya keessummaa keenyaatti kan deemnu ta'a daawwattoota keenya ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Amalunne mosari aingala la galae anas naga asisigae wallala la profane le lachu kamna to kotane yosanate kubati wareni naftu oromoti kenera rabbi kenya ya oromia jitu kabenya. Baay'ee nama dinqisiisa. Baay'ee welcoming turanii qophiin godhamee hundumtuu kan nama gammachiisu ture. Dhufanii biyya ga'uun qofaanuu ofiinuu gahaadha. Kana irratti immoo dabalamee yeroo namni sadarkaa mootummaatiin sadarkaa steetiitiin sisimatu gammachuun kee dachaa ta'a jechaadha. So experience addaati dhufaatiin keenya baranaa kun. Kanaaf baay'een gammadee jira. Oromoo saba koo ana dhufuu jannaa handhuura abbaa keenya Oromiyaa daawwannaa warra diiyaaspooraa kan addunyaa maraa galata rabbiiti wal agarre arraa. Keessummaa keenya samma simanneerraa ayyaana waliin kabajuudhaaf immoo fudhannee deemaa jirra. Garuu namma boqonnaadhaaf gara hoteela isaatti deemaa jirra. Iyyin tajaajila daandii qilleensa Itoophiyaa kennullee hanga tokko daawwannes daawwattoota keenyatti daawwachiisnee jirra. Amma immoo asiin alatti maaltu ta'a maal sin daawwachiisna kan wajjin hordofnu ta'a. Nu wajjin tura ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Oromoo saba koo ana dhufuu jannaa handhuura abbaa keenya Oromiyaa daawwannaa warra diiyaaspooraa kan addunyaa maraa galata rabbiiti wal agarre arraa. This is visit Oromia. This is visit Oromia. This is visit Oromia, Matagalibia. This is visit Oromia. This is visit Oromia. This is visit Oromia, Matagalibia. Jimfine, Andura Oromia, Teso Africa Hunda. Bia Pichuga Lambia Sabaguta. Bia Tibai de Debia. Bia Rafaga de Baijrachun and Donayada. Sanan dhufa yeroo fagoo miti kanan dhufe haa ta'u malee every time yeroo hundumaa yeroo dhufnee biyya geenyu gammachuun keenya addadha. Walitti hidhiinsii fi walitti dhufeenyi biyya keenyaatti wajjin qabnu baay'ee strong waan ta'eef feeling isaa addadha. Na dhuftee biyya geessu na aduu kana laaltu na qilleensa kana fudhattee somba kee guutuu refreshmentiin sitti dhaga'amu gammachuun sitti dhaga'amu baay'ee dachaadha.
hoteelonni qophaadha. Sarviisiin isaan kennan sarviisii sadarkaa istaandaardii biyya kamiinuu jirudha. Sanarrattis satisfaakshiniin koo guddaadha. Wanti hunduu gaarii. Hoteelis gaarii. Oromo sabako ana dofu janna handura pakenya Oromia dawana warra diaspora kan adunya mara kala rabbiti wal agarri arra This is visit Oromia. This is visit Oromia. Inin akkuma yeroo kamitu har'allee miira'oodhaan sochiin jiru baay'ee bareeda. Magaalaa Finfinnee keessa wantoonni nama jiran kuni baay'inaan waan isaan hawwatan natti fakkaata. Namoonni waggaa lama as dhufanii hin beekne, waggaa sadii dura dhufanii hin beekne isaan akkasii kun gaafa Finfinnee argan baay'ee kan hawwatu fakkaata. Osoo haasofnu turizimii irratti amma fakkeenya waa beeksisuu barbaadda taanaani lammiilee biyya kee fayyadamuun baay'ee murteessaadha jedhamee kaa'ama beektaa. Amma warri kun arganii deebi'anii isaan booda namoonni isaan beekan immoo baay'eedha. Isaan sana fidanii dhufuu danda'u. Gaheen isaa olaanaa jechuun ni danda'a. Dippiloomatii tokko caala baay'ee hojiin turistii tokko jechuun ni dandeessa. Gaafas dhufee waalaalee dhaqee immoo warreen biyya alaa jiraatanitti lammiilee kaawwanii keessaa deemu miirri biyya kana keessa jirus maal akka ta'e haaluma salphaa ta'e hubachiisuu danda'a. Aadaa haala waliin jireenyaa hawwata turistii biyyi kun ni qabdu. Warri immoo amma waamichi taasifamee fi namni biyya tokko gara biyyaa dhufu kun sagantaawwan baazaarii akkasumas sagantaawwan garaagaraa irratti waan oomisha biyya keessaa kana bal'inaan kan dhiyeeffamaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti daawwachaa jirra. Isaan haaluma salphaa ta'een yoo fuudhanii warreen alaa kanaaf agarsiisan gama dinagdeetiin akkasumas immoo sharafa kuni bu'aa mataa isaa waan qabu natti fakkaata. Amma Finfinneedhaa karaa gara lixaatti geessu irra bahaa jirra. Buraayyuutti immoo keessummoonni keenya nu waliin imaluudhaa fi nuti filanne nu eegaa jiru. Keessummoota keenya keessaa diiyaasporaan ni jira, akkasumas immoo aartistoonnis jiru, ambaasaadaronni turizimii Oromiyaas akkasuma jiru, ogeeyyiin koomishinii turizimii Oromiyaas akkasuma kan nu faana imalan ta'a. Dhaabbanni daawwachiisa bakkeewwan hawwata turizimiis akkasuma nu faana kan imalan ta'u hojjettoonni isaa jechuudha. Isaan waliin bakkeewwan hawwata turistiin maaf Finfinneetti dhiyoo jiran kan waliin daawwannu ta'a. Nu waliin tura. Oromo saba Oromo sabako ana dofu janna handura pakenya Oromia dawana. Egaa amma akkuma agartanii lafatti irreeffannaa lafatti Oromoon irreeffatu milkaatiitiin agarsiisuu jedha. Egaa Oromoon waan baay'eetiin beekama isa tokko immoo kan ittiin calaqqeeffamu irreessadha. UNESCO galmaa'ee hambaa addunyaatti qabamuusaa kan beekamu sirna gadaa kan agarsiisu keessaa tokko immoo irreecha. Irreechi immoo Oromoon yeroo lama kan gaggeeffatu irreecha tulluu fi kan malkaa jedhameetis ni beekama. Kan tulluu baay'inaan kan waaqa itti kadhatu yeroo caam yeroo roobni hin jirre yaa waaqni roobeedhanii kan itti kadhatanii. Isaan dabalateetti garuu kan malkaa kuni yeroo hedduu ganna gama gara biraatti waan ta'eef abdii haarawaa akkasumas immoo dukkana keessaa ifatti waaqa nu baasee jedhanii kan itti galateeffatanii
Goota sadii as moggaa 150 booda hora Finfinneetti kabajamuun eegalamee jira. Erga isatti aansee immoo bakka Noora Bishooftuu Hiraar sadiitti ni gaggeeffama. Torbaan isaatti miti kan asitti gaggeeffama. Torbaan isaatti asitti galateeffannaa. Oromo sabako ana dhufu janna handura Kenya Malkaatiti maqaan dhagee malee akka carraatee takkaa dhaqee ni ilaalle seenaa sanuma dhagaa haa ta'u malee carraan walirra naa bu'ee dhaqee ni ilaalle amma yoonaatti garuu gara fuulduraatti hawwii guddaan qaba. Yeroo dhiyootti inni kabajamu dhaqee keessatti argamuus biyya wajjin gammachuudhaaf rituaalii sana irratti qooda fudhachuuf gammachuun koo guddaadha. Oromo sabako ana dhufu janna handura Kenya Oromia dawana warra diaspora kan adunya mara galata rabbiti wal agarri arra Visit Oromia This is Visit Oromia This is Visit Oromia Matagalibia Visit Oromia Visit Oromia Visit Oromia Matagalibia Finfinnee irraa kaatanii gama walotaan gortanii gincirraan gortanii gara dandii gaafa deemtanii koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aa Hacaaluu Hundeessaa fa'aa artistii beekamaa barreessaa beekamaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin fi kanneen kana fakkaatan yaadachuu hin dandeenya. Ashama attam jirtu re nagaa keessanii jajjabaa attam jirtu nagaa keessanii qonnattami minaan gaarii galee banan Yoo mataan farsaadha nama dabarsaadha. garrafachi sirba shaggar bunaa beektu shaggar bunaa yaa himmeete beektu qee nagaa haa ta'u jabaadhaa. Gincila fasena ajiti fininte kanke kapsotenya egalin finchila gincila fasena ajiti fininte kanke kapsotenya visit Oromia magaalaa seenaa qabeessa magaalaa qabsoon Oromootti fininte magaalaa Dincitti mana barnootaan illee arkuuf carraa argachuuf hedduu gammachuu guddaan dhagahame sirbeef illee dhagaru immoo sanis arkuudhaaf carraa argadhe. Visit Oromia. This is Visit Oromia.
Libya. Visit Oromia. Visit Oromia. Visit Oromia. Madda Libya. Finfinnee irraa gareen daawwiidhaaf gara lixa Oromiyaatti ba'e amma gannata samii jalaa bakka jedhamuu danda'u dandiitti argame. Akkuma argitan haroo lakkoofsa 8 qabatu biyya kana keessatti isa adda ta'ee fi jalqabaatis jechuu ni dandeenya. Lafarraa sirrii galaanaa meetira 3,000 olitti irrattis akka argamu odeeffanneera. Lafti inni qabates gara hektaara 800 ol akka ta'edha kan kaafameetiin jiru. Bishaan isaa immoo gadi fageenyi isaa gara meetira 52 akka ta'utu kaafame. Fageenyi inni Finfinnee irraa qabus baay'ee xiqqoodha. Kiiloomeetira 140 illee hin guutu. Naannoo kiiloomeetira 120 jechuun ni danda'ama. Garuu haga yoonaatti osoo turistiidhaaf illee banaa hin ta'in karaan isin turre haala cufaa ta'een tureera jechuun ni danda'ama. Eeyyeen hawaasni godina kana akkasumas hawaasni naannoo kanatti argamu oomisha warqee akkasumas immoo gosoota midhaan nyaataa garaagaraatti kan oomishuudhaan beekamu. Haroon kana fakkaatu immoo iddoo kanatti odoo argamu hanga ammaatti gama turizimiitti jijjiiramee galiin irraas baay'ee argamaatiin ture. Beekamtiin inni qabullee hangana hunda miti dhiyeenyatti wanciin beekamtii sadarkaa addunyaatti yaa argatu malee odoo dandiidhaafis xiyyeeffannoon kenname kanaa ol addunyaattis beeksisuu waan dandeenye fakkaata. Nutis ayyaana qillee sababeeffachuudhaan numa bara kana ayyaana qilleetiin wanti adda ta'e tokko diyaaspooraan gara kana dhufee ayyaanaan waliin akka kabajamu taasifameera. Diyaaspooraan immoo investimentii keessatti gaheen isaa guddaa akka ta'u eegama. Ija diyaaspooraan nutti filanneetiin warra kanan argineefis warra argaa jiruufis agarsiisuu barbaanneeti kan ganana dhufne. Har'a gareen guyyaa guutuun faana deemaa ture bakka kana gaheera akka itti gammadanis abdii qabna. Eeyyee turizimiin akkuma beekamu kan industirii aara malees jedhamuudhaan kan beekamu dinagdeen guddaan kan ittiin socho'u. Iddoo kanas immoo odoo madda galiitti jijjiiramee hawaasa naannoo kanaas akkasumas biyyis galii guddaa irraa argachuus danda'a jecha. Keessummoonni keenya nu waliin jiran immoo miira maaliitu isaanitti dhagahame isaa wajjiniin turtii kan taasisaa isin daawwachiisnu ta'a. Daawwattoota keenya nu waliin tura ayyaana gaarii yeroo bakkeewwan isaanii argines wajjin deemnee kan agarsiifnu ta'a. Haroon dandii kun akkuma argitanitti Finfinnee irraa kiiloomeetira 120 kan argamudha. Lafa ol ka'aarratti kan uumame haroo volkaaniik irrapshiniin uumamedha. Qurxummiin hin ta'u kana keessatti qurxummii oomishuun hin ta'u maalii fi lafti isaa ol ka'aa waan ta'e jecha qurxummiin teempireecharii itti ol horuudhaaf teempireecharii barbaadu lafa ho'aa barbaada. Haroo dandiitis wanciitis qurxummiidhaaf mijataa miti. Qurxummiin jiru even qurxummii miti shimbirroowwanuu allaattiiwwan muraasa kan teempireechara kana keessatti sarvaayiv godhuu danda'an kan jiraachuu danda'an. Kanaafuu uumamni haganatti akka bareedummaa isaa kanatti argamutti misooma turizimii akkomodeeshiniitiin wal qabatee akkuma jirutti jira jechuun ni danda'ama. Magaalaa diyaaspooraan isiin gara fuulduratti haroo kana amma faasilitiin haalli misoomaa maaddii biyyaatiif jedhu saniinis kan misooman keessaa haroo tokko kana. Fortunately enough, biyya ani keessa jiru keessa leekii miliyoona tokkotu jira within Canada and Ontario. So kan isaanii hedduu haa ta'u malee waan jiru hundarraa faayidaa adda addaa irraa argatu. Qurxummii haa ta'u nyaata bishaan keessaa bishaan dhugaatii fi yookiin immoo fresh water paakii godhanii exportu gara United States, gara Mexico, so sanaan faayidaa baay'ee irraa argatu. Bishaan transportation qofaa miti nyaata dhugaatiidha hawwata san ecology. Dandiin kan baay'ee waan addaati immoo jechuun dandii dhageen beekumsa keessa wanti nagaa malkaatii fana nagaa dandiin immoo waan addaati fudhannee sirrattis baay'ee iddoo nama hawwatu iddoo baay'ee namatti toludha. Isa malees immoo kan adda isa godhu dhugaa haroo sana lakkoofsa 8 dhaabattee nyaatantu yoo ta'e asii gadi baay'ee bareeda baqa baay'ee bareeda. Ati tegaa chaalenjii baay'ee jira gartaniitu. Hawaasa naasaa ugaan garuu isa keessa dabartee dhattee dhumarratti sakkaati sana agarti sana chaalenjii si mudate caalaadha kanatti dhadheetti gammadu. Waan addaati baay'ee namatti tola. Gafaan biyyaan baajaachuu ture kubbaan ta'edha.
Professional kubbaan ture yeroo kanatti gara sirbaatti jechuun gara sirbaa ture illee sirba keessa ta'ullee immoo kaafaan kubbaa wadhu vaakeshina baay'een godha magaalaan deemnu jiru addunyaa jechuudha magaalaa guddoo Kaalifoorniyaa eegalti Miami biyya guddaa dhaqeen jira Vancouver Toronto Amsterdam jechuun bakki deemtuun Giriikis turtii hedduutu baay'ata waan akkanaan jiru waan arra guyyaa sadii kana keessatti agarre kana achitti artificial jechuun ni uumatan bareedaadha wanni hundinuu garuu naachuraali miti amma kana gun agarre immoo kun waan du'an tiiviitti agarre gun qaamaan deemee agarre gammachuu guddaan dhagahame tasuma dhageenyi waan dandii kana kanaan dura dhuguma dhokatee ture jechuun danda'ama amman dhagee dhufaatii keenya kanarratti ni dhagee malee kanaan dura waa'ee dandii takkaan dhageenye it's a whole new discovery baay'ee wanna adda wanna haaraa arguudha baay'ee na ajaa'ibsiisee jira baay'ee bareedaadha lakkoofsa 8 qabdi irra naannofnee ilaalle altituudii sana ga'urra meetira 3,500 olitti altituudii jiru irratti leekii uumamte sana ilaaluun is priceless. sirna jiruuf jireenya uummata Oromoo keessatti dhiirri gaafa du'u dhiiraaf ni himan gara Shawaa Lixaa Shawaa Kaabaa godinoota Shawaa kana keessatti dhiiraaf fardeen ba'anii gootummaa isaanii gootummaa nama sanaa jaalala nama sanaa namni sun rakkina soo qabaate akkuma rakkina isaatti nama sanaaf waan seenaa namni sun qabu ni himuuf danditti garuu waan tan dagodhu eventii tokkotu jira eventiin kun maalidha dubartoonni gaafa du'an dubartoonni sirna isaanii akkuma dhiiraa sana dubartootaaf ni uumu jechuudha. Gaarummaa dubartii duute sana yookiin boqotte sana seenaa dubartii boqotte sana akkuma kan dhiiraa sana ni uumu jechuudha. Amboos yeroo baay'ee narge yeroo hundumaa yeroo dhaqee amboo seenu magaalaa seena qabeettii sana magaalaa namoota biyya keenyaa fi ijaa fi gurra ta'an gaggeessitoota keenya namoota akkuma maqaa dhuftee Loorensi Gagaramaadin kabajamaa guddaa hayyuu keenya beekaa keenya Hacaaluu biyya seena qabeettiidha. Sanaan durattis namoonni maqaa isaaniif hin beekne haa ta'u baay'ee akka keessaa ba'anii hin dhageenya. So amboo dhufuun seenaadhaa wajjiniin harka wal qabu wanni akkasii fiilingii akkasii natti uuma. Kanaafuu baay'ee na gammachiisee jira. Amboo yaa biyya jeenota yaa boosituu sabaa.
Oromoon simboon akka bajaasiif qaba. Oromoo saba koo ana dhufuu jannaa handhuura abbaa keenya Oromiyaa daawwannaa warra diiyaaspooraa kan addunyaa maraa galata rabbiiti wal agarre arraa. This is Visit Oromia. This is Visit Oromia. This is Visit Oromia. Madagalidia. This is Visit Oromia. This is Visit Oromia. This is Visit Oromia. Madagalidia. Wanti adda godhu keessaa tokkoffaa haala teessuma lafasaa waan addaadha. Inni lammaffaa aroosan bishaan sana keessa dhaqxanii ulaaltanii aroon sun kan uumame volcanic eruption waan jedhamu waan ta'eef mukoonni yeroo sana ibiddi volkaanoos yeroo san gube ammaan tana aroosan keessatti argitu. Kun adda isa godha. Dammi naannoo sana addadha. Maal irraa hojjetama yookiin immoo kanniisni gaafa galtee damma sana ta'u funaantu xoosiin jirra waan funaantuuf kun adda isa godha. Bosonni naannoo sana adda isa godha. Bishaan amboo adda isa godha. Jiruuf jireenya hawaasa naannoo sana baay'ee adda isa godha. Turistiin kamiyyuu yoo haroo wancii haroo dandii dhaqee dandii fi wancii dhaqee keessattuu haroo wancii yoo dhaqee qalbii fi lubbuu nama kamiyyuu ni hawwata. Nama haikingii gochuu barbaadeef, nama tireekingii gochuu barbaadeef, nama farda yaabbachuu barbaadeef, nama nyaata naannoo sana fakkeenya naannoo sana nama warqeedhaan beekama yookiin immoo qocoo kan jedhan sanaan beekama. Nama sana experience gochuu barbaadeef, muuxannoo sana qooddachuu barbaadeef, nama bosona daawwachuu barbaadeef, bosona uumamaa fi biqiltuu biyya kana keessatti qofa argaman baay'eetu gara san jira. Gara haroo wancii jechuudha. Bosona qibaatee jedhamu san keessa. Haalli teessuma lafaa naannoo sana kan ajaa'ibaati. Akkasumas immoo laga gibeetti kan yaa'u haroo wancii sanarraa kan maddu lagdi waalgaa jedhamu jira. Inni kan biraa haala jiruuf jireenya hawaasa durii yoo baaburiin ammatti midhaan daakkatan odoo hin dhufiini baaburii dhagaarraa bishaanis socho'u. Ammaan kana nama kamuu iddoo biraatti baay'ee isaa arguu dhiisuu dandeenya. Namni kamiyyuu dhaqee daawwachuu kan danda'u jiruuf jireenya hawaasa sanaa laaluu kan danda'u ammaan kana ni jira jechuudha. Kanaaf gaafa gadi buutanis gaafa ol baatanis hawaasa keessas gaafa deemtan akkasumas immoo gadaamii kan jedhuun kan bishaan sana irratti argamuu fi manneen baay'een gadaamii wanni sanarra jiru bishaan sanarra jiru lafa ol ka'aa bishaan sana keessatti argamu irratti jechuudha. Kanaaf kun waan adda isa godhudha haroo wancii. Isa immoo sirriitti fuulduratti baasuuf beeksisa inni jalqabaa isa ta'a. Kanaaf kan nuti faam tiriipii yookaan immoo wantoota gurguddoo doowwii biyya keessaa guune kana beeksisa adda addaatiif deestineeshinoonni yookaan immoo bakkeewwan hawwata turizimii irra caala akka beekaman gochaa dhufeera. Inni lammataa namoonni akka biyya alaatis biyya keessaatis sirna doowwii akka miira doowwii keessa galanii biyya isaanii akka daawwatan akka kan godhus ta'aa dhufeera. jalqabu masaarraa galumsi masaarraa bitanii chaalenjii guddaa qabu agartee ta'ee irraa gadeen suni
Inni ayin sudah buka awal saja rangga itu semua guys. Ifa nanti kan saya demo perkope. Ane lem kufne. Kamana ko pisa. Ayana pidane kala jiro. Naku manu ko. Ko age muture nde se chula dum. Tamam ko ba muture. Langsung ko no berwada. Umas ngobol batu garumu sanun daga gammachochu batarkitu sanini yang pertama le eddi wana ajaiba cuma akasi gabute cuma wana aronu muja guys iho bas cuma so godin gedem didu ha sanam movie guda daga Oromo sabakuni konusani Aguta kapti biye kuti suni Kasoni sopa Hasta magari sakan oromiyati Oromia la listu michotu amara Umatu badase chale chise hundara Ilensa Oromia Urgawa Funfacha Biye biya tenya Barita Tawacha Wanga fajoluma Wanta breya dacha Magaritu biya Oromia Funfacha Visit Oromia Visit Oromia Visit Oromia Matagalidia 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 Haroo wanci moggaasa Afrikaan Switzerland jedhamu akka argatuuf maqaa masoo kan taasisan keessa iddoowwan hawwata akkanaa kana qabaachuu isaati holqa uumamaati bishaan isaa argitee jirta bishaan kanas dhandhamaa turte mee maaltu itti dhagahame bishaan kanaa fi isa kanaan dura kan kaas keessa jiru dhandhamtee jiru bira qabiitii miira kennu እንደ ጉሽ ጠላ የሚፈላ ውሃ ልበላችሁ ብርጭቆ keessatti dhugaa akka bishaan danfu sparkling water naturally kan waaqni nu kenne kan rabbi nu kenne bishaan madda akkasii fayyaa namaatiifis kan waa tolu baay'een dinqisiifadhe dhugeesii baay'ee natti mi'aaye garaa kootiifis dawaa laataa jedhee yaada. Burqaa uumamaati akkuma tu kaaste tajaajila hedduu kan qabu ati immoo biyyoota addunyaa hedduurras naanna'aatiin turte biyyoota akkasii keessatti hawwata turistii akkana argitee jirta isa wajjin wal bira qabii warteeraatti immoo haala kanatti fayyadamsa. Dhugaa dubbachuu fi waan akkasii kana madda bishaan amboohaa sparkling water dhaqee kan argee hin jiru kunoo biyya keenyaan argee kanaan tokko warshaa amboo keessa seenee arguudhaaf carraan arganne carraan koo har'aa madduma isaarraa waraabee dhudhee baay'ee natti dhimmiyaa gasawwee qaba baay'ee barbaadamaadha kan ashagneetu silaa gurgurre qabeenya biyyaatti. Miira kee waan nu qooddeef galatoomii iddoowwan akkanaa ta'an ajaa'iba kan ta'an Hasaroo Wancii keessatti kan argaman hedduuwwan isaanii si daawwachiisaa daawwattoota keenyas daawwachiisaa akka wajjin turu ta'a imalli keenyatti fufa.
edda gubbaarraa dhufnee naannoo kiiloomeetira tokko deemne ramma. Nama deemu kun maal? Iddoo nama jiru kun naannoo haroo wancii ta'eet hora jedhama. Horri kuni bakkeen kun qabeenyawwan uumamaa baay'een kan asitti argamanidha. Fakkeenyaaf fuuldura keenya kana kun bishaan ho'aan hin jira. Lafti isaas immoo yeroo arginu amma lafti kun lafa isaa soogiddi waan irraa nam'ee soogidda. Bifumsa iyyuu bara soogidda fakkaata. Soogidda. Keessatti soogidda akka soogiddaatti. Soogiddi kun immoo kan namaaf ta'u otoo hin taane kan namni itti fayyadamu otoo hin taane kan horiiti. Kan akka moolee jechuudha. Kan akka mooleeti. Kan akka mooleeti. Waqtii birraa akkuma aadaa Oromootti horiin jiras. Reeffannaadhaaf kan ta'u moo? Hora horiin on suusan kan horiin dhugan hin jira. Horri sun immoo birraadha yeroo waqtii birraa. Yeroo biraan dhugani? Yeroo biraan dhugan. Waqtii birraa ganna baanee yeroo waqtii birraa baanu uummanni bakka adda addaarraa bakka fagoorraa kiiloomeetira 10-20 deemanii horii isaanii fidanii namni dhoowwu hin jiru. Uumama bakkee kana fidanii horii ol suusu. Hora jedhama addeen kun. Oromo sabako ana dofu janna handura pakenya Oromia dawana warra diaspora kan adunya mara galata rabbiti wal agarri arra. This is visit Oromia. This is visit Oromia. Wanci gara gadi buunee amma naannoo hora numayyuu naannoo namni bishaan ho'aan jirutti argamna. Bishaan ho'aan kun immoo akka kagarasiiti garaa keenyaaf dhugne asitti immoo gogaa keenyaaf dhibeewwan gogaatii fi akka qorichaatti kan fayyadudha kan amma nuti asitti argaatiin jirru. Ganama kaasnee bakkeewwan turistii numa wancii keessatti argaman daawwachaa turre bakkeewwan fincaa'aan jiran akkasumas immoo bishaan dhandhama addaa qabu argineetiin dhufneerra numa bishaan immoo fayyummaadhaaf tajaajila jedhameetiin namoonni keessatti seenaniitiin yeroo muraasaaf keessa turanis akkasuma ilaalaa turre amma immoo bakka hawwata turistii keessaa isa bakka addaa jedhameetiin bakka bal'aas qabateetiin jiru haroo irratti argamna. Haroonni wancii hara kana qofa miti kan inni qabu akkuma arginu tulluuwwan gaarreen kunniin bosonaan kan marfamee jirudha. Lafa ol ka'iinsa qabu irratti argamu malee qaamni bishaanawaa akkanaa kun immoo namoota keessatti miira addaati kan uumu. Mandarri kun immoo sadarkaa addunyaattis akka filatamuuf sababa kan ta'e keessaa hawaasni naannoo kanaa qabeenya kana fakkaatu yeroo dheeraadhaaf hanga har'aatti kunuunsee eeguun isaatis agarsiisu. Cira amma bakkicha geenyerra bakka hawwata turistii itti aanu daawwattoota keenya gara keessaa seenna. Bakkeen amma itti argamnu kun amma haroo wancii bishaan kanarra imallee bakkee kana ilaaluu iddoo namatti argamnu kun amma odola guddaa naannoo haroo wancii irratti argamudha. Mana amantaa Qirqoos kan jedhamu adola kanarra jira. Irra jirru innis bakka seena qabeessaa kan ta'edha. Innis akkuma arginu dugda duuba keenya kanatti kan argamu manni amantaa kun jaarraa 16ffaan ijaarame waggaa 600 ol umurii baay'ee kan lakkoofsise mana amantaa seena qabeessadha. Gara godina Shawaa Kibba Lixaa yoo dhuftanii gosoota baay'eeti kan nuyi arginu kan akka Dajjazmaach Baalchaa Abbaa Nafsoo Dajjazmaach
gara Suudukii Dajjazmaach Gabra Maariyaam Gaarii fi kanneen kana fakkaatan akkasumas immoo artistii beekamaa Xilahuun Gassasaa fa'aa kana yeroo ammaa kana keessaa jechuudha. Amma Walisoo gadhiisnee ba'aa jirraa. Deemsi keenya gara Finfinneeti. Garuu osoo Finfinnee hin gahiin dura bakka hawwata turistii tokko daawwachuuf jirraa. Bakki hawwata turistii kun amantaadhaan bakka wal qabatudha. Adaalee Maariyaamii jechuun iddoo seena qabeetti iddoo guddoo turizimiin baay'een iddoo kanarratti kan argaman jechuudha. Jaarraa 12ffaa irratti kan hojjetamte jechuudha. Jaarraa 12ffaa gubbaa irratti mana amantaa tana kan hojjete Nugus Laalibalaa jedhama. Nugus Laalibalaan kun karaa natti oduun dhufin Walloo Laastaa Wustitti mana 11 kan hojjete jechuudha. Adaadii jedhamee kan moggaafame Abuna Gabra Manfas Qiddusiin kun Zuqaalaa gubbaarra taa'ee yoo waaqa Itoophiyaadhaaf kadhatu Oromoo lamatu jira. Gosa Liiban jedhamu saasu. Oromoo lamaan kun yoo Abuna Gabra Manfas Qiddusiin kun waaqa kadhatan achirra taa'anii yoo waaqa kadhatan Oromoonni lamaan kun gosa Liiban jedhamu isaan jala taa'anii waaqa kadhatu. Iddoo kana gubbaarratti egaa malaa'iktoonni waaqaa yoo bu'an yoo galan Abuna Gabra Manfas Qiddusiin argaa jiru. Oromoonni lamaan sunis argaa jiru. Kaza Oromoonni lamaan sun deebisanii afaan Oromootiin Abuna Gabra Manfas Qiddusiin kana gaafatu. Maal jedhanii gaafatu? Eebboo adiin sun maal inni hin bu'aa hin galaa bakka sanitti abboo adii suni maal inni hin bu'aa hin galaa bakka sanitti jedhaniit Abuna Gabra Manfas Qiddusiin kana Oromiffaan gaafatu jechuudha. Adaadii Maariyaam jedhamtee gizee san maqaa argatte jechuudha.
experience isinii wajjiniin tiimii kana wajjiniin sheerii godhee yeroo gammachuu waliin dabarsine bidiruudhaan ceenee waliin sirbinee weellisnee waliin nyaannee waliin gammannee waliin waan rabbi nuu kenne kana wajjin celebrate goone suni gammachuu guddaa naa kenna. Kuni special memory naa ta'ee naa waliin waan jiraatu ta'a jechaadha. So gara fuulduraatti yeroo dheeraadhaaf waan yaadadhu ta'a trippiin kun. Baay'ee galatooma. Tawalee immoo butameen ture si. Siya laman butamee galuun koosi innis adda godha adda. Samalees immoo wancii irrattis wantaan addaa wantaan arge asumarraan gaagina gaafattee nuti hin ta'ini wancii inji baqa bishaan akkasitti lafa diriiraadhasi kalariintu bishaanichallee garta yoo ta'e waan addaati. Samalees immoo wancii kan adda godhu ceetee gama keessa akka qorannoon jedhutti mana amantaa waggaa 600 ol lakkoofsitu argama. Angana afaan beeku amuree. Tiimiidhaan nooliin deeme keessaa kan lukti isaa lafa qabachuu dadhabe hin ture. Yeroo meeqa bakka meeqatti kukkufaadhuma ture. Maybe kan biraamoo tiimii keenya keessaa kan biraa iddoo wancii iddoo fulaasanitti kan bishaan keessa galee bobbooressaa walillee baay'eetu jira. Kan ijjis gubatees baay'eetu jira. Oromo sabako ana dhufu janna. Amma galgala keessaa naannoo sa'aatii 3 darbeera. Nuti immoo guyyoota darban kana hunda magaalota hedduu akkasumas bakka hawwata turistii hedduu deemneerra. Ka'umsa keenya daandii qilleensa Itoophiyaa boolee. Eeyyeen daandii xiyyaara guddicha idil addunyaa booleetti simannaa keessummoota gara biyyaatti yaamamaniif erga taasisnee booda magaalaa Finfinneerraa akkasumas immoo malkaa atiitti illee gorree sana booda jiddu gala goototaa kan taate gara Amboottis gorree sana itti taasisuudhaan immoo godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa dhaquudhaan qabeenya uumamaan waaqni Oromiyaa badhaas daawwachaas daawwattoota keenyas daawwachiisaa ture. Diasporaan amma gara biyyaa dhufe hedduun gara biyyaatti hin deebine bakka dhufetti hin deebine warri amma biyya keessa jiran warra nuti amma isaanitti agarsiifne isaa ta'u warra dhiyoo isaanii jiru kan biroos akka daawwatan abdii qabna irra deebine ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna Oromiyaa daawwadha. Oromo sabako ana dhufu janna handura Kenya Oromiyaa daawwanna warra diaspora kan addunyaa mara galata rabbiiti wal agarri arra. This is visit Oromia. This is visit Oromia. This is visit Oromia, Matagalibia. This is visit Oromia. This is